Oromoo michaa miti ka Itoophiyaa bichaa miti injineerata saatalaayitii irra borba'uu danda'a ka addunyaata. Wanni guyyaa adda isa taasisu adda walgeen injifannoon milkaa'inni kun sadarkaa waan qabuuf. Kabarratti beliau kena, kota kena leka tahu beliau kena, buya gammachu daima kena Rabbi nega sih boleh kau kena alhamdulillah Rabbil alamin. Rabbi ega sila umat hagana kana kabayam tu ada buddha mata tabak sih boleh juga ini Rabbi alhamdulillah Rabbil alamin. Kadang ni Rabbi olah ni te akad mani ega sila buya kana manggudon kabajam buja hati boleh tanya apa guddina darajaa guddaa irratti isin haadaman warra waan kana wajjal qabee abbaa qabeenya irraa hayyoota irraa ammallee hayyummaa isaaniitu qabeenya isaanii irratti isin haadaman abboo beekumsa keessa irratti isin haadaman manguddoota akkasuma warra finfinne irraa dhufan gugurdaa kennin ammallee darajaa isaanii irratti laafuun daa'ima kana irratti ammallee darajaa guddaa irratti isa haa ga'u abboo darajaa guddaa irratti isa haa ga'u abboota eega siilaadhaan si'achi as dhalatteellee ijoollee kenna malaa warra faan isaa takaattalu rabbi nu haa ta'e abboo rabbi Amil ke mugomma siap batang kulli kaprofa guduftan kasih uftan Rabbi sinatis jalala walin wakil semua terkenal lerab negara agak ucap kenal lerab dia budis mati sa lerab dia budis romara Arab dia budis Rabbi negara wakil mati barata kana moritan koren abuti kabenya ki abuti ayuta mati kana gammachuu daa'ima kanaa jechuudha akka biyyatti akka sabatti akka maatii kanatti waan nu boonsee fi waan kana yaadanii carraa kana godhuu isaaniitti dura dursine baay'ee galataa fi kabajaa guddaa isaaniif kennina alhamdulillah. Egaa dursine itti aansuudhaan inni guddaan maaliidha daa'imni kun nu akka maatiititti akka sabaatti akka biyyatti illee baay'ee nu boonse maaliifu akkuma qara dubbatame carraa mana korraazii fi bakka wanti mijaan hin jirretti qabxii guddaa qabu qabxii olaanaa sadarkaa biyyatti ani diqqoo baay'ee maaliif durallee ministeerri barnootaa dhimma kana ergaa dabarsuu irratti Topiteeniidhaan ibsuu ture baay'ee nutti dhagamaa ture haga mucaa kana gurbaan tokko asumaan eebbuma kana irratti sheeka wayii ka isaaf yuutuubii irratti intervii godhee fi manxassee dhimmi mucaa kanaa akka ifa ba'u kan taasise baay'ee galata akkanaaf galchitan isin gaafadha maaliifu carraa kana waan guddaa maaliif nu mataan kennaa hin beeknu namoota gugurdaa beekna malee daa'ima kana waan hin beekne kun carraa guddaadhaan nu boonsee akka biyyatti akka sabaatti akka maatiitti jechuudha nu maatii waan taaneef kanaafi mucaa kanaa ka fiixa bahu ka biyyaaf yookaan sadarkaa biyyaarraa biyya guddaa irratti waamamee beekamtii guddaa qabu rabbi nu haa taasisu rabbi nu haa taasisu caalaan rabbumaa maatii kanallee dhugaadhaa waa'ee bu'ii barnootaa nama keessa darbetu beekaa waan salphaa miti kanatti baay'ee itti gammannaa itti boonnallee akka maatiitti kanaafi namoonni carraa kana ammallee irra deebi'ee abbootiin qabeenyaa fi hayyoonni beekamtii guddaa kana asitti kennitan baay'ee irra deebinee isin galatoomfannaa mucaa kana ka fiixa bahu ka isarra isa bees godhatee sabni illee biyyillee maatiin kunillee isa fakkeenya godhatee kan baratan akka taasisu waa'ee sheekonni dhumarratti itti nu godhanii
har'argin maqaa isaallee feesbuuk dhimma irra bahee malee sirrittuu hin qaban. Gara tokkoon gammachuu maqamnu irraayi. Gara tokkoon walitti dhiyeenya irraayi. Kanaaf nuyi akka Oromootitti akka Arsiititti aadaa qabna, seera qabna. Aadaan keenya tokkummaadha, jaalala, wal guddisuudha, wal bira dhaabbachuudha. Guyyaa har'aa kana ammoo garuu akka fedhii keenyaatitti ummata bal'aa Arsiin illee gosa cimatu jira, namni biraate baay'eetu jira. Waltajjii kana yoo geggeessinu yoo gabaabsine jenneeti yaanneeti maatimmaan isaa namni kana caala. Akka mandoo sikkootitti illee kana caala, akka magaala kanaatitti illee kana caala. Haa ta'uti namni har'a yaamame maatima mucaa kanatti ta'a. Firuma gabaaba. Akka gosaatitti illee olaan kumaatamaan namni barate baay'eetu jira. Magaala kana illee kan yaamne baay'eetu jira. Gara biraallee baay'eetu jira. Haa ta'uti malee dhageettima muraasaan kanaaf koree keenya keessattuu dhimma kanaaf sochii kana godhaniitiin mana kana walitti qabanii bilbila nama yeroo muraasaatitti gabaabduu tanatti haadheeratti iyyuu yoo jenne lakkaa jedhanii maaliif mucaan kunillee yuunivarsiitii deemaa jira nurraa lixaati jira yeroo gabaabaa tana gochuu qabna jedhanii hojii kana qindeessanii kan geggeessan tokko obbo Badhaasoo Dafaa meenaa galatoomfadha jechuu barbaada. Koree kana qindeessee iddoo kanatti Abbaa Langaa Jamaaliin Amaaniin akkasumas komandarriin jiran. Guyyaa akkanaa kana waa'ee nama milkaa'ee kana dubbatan. Guyyaa akkanaa waggaa waa'ee nama milkaa'ee kana. Dur rakkoo ture. Erga ammoo carraan barnootaa babal'ateetiin jedhe ammoo namni uma barataa jira. Numarti nu barannee keessa dabarreerra. Yuunivarsiitii galuunillee digirii fiduunillee maatirikii jedhamu darbuunillee waan haarawaa miti. Akkasimi nama baay'ee warra digirii qabdaas keessa jira. Anillee gadi gaafa hormaata baradhe darbeeti jira gisee durii sana. Hadda maaltu adda godhaa? Hadda maaltu adda godhee waliin qabamne guyyaa keenya namni dhufe hin jiru. Guyyaa kee dhufeera namni hin jiru. Hadda maaltu adda gama godhee jennaan wal keenya. Kana maaliif jenna? Miti Oromoo michaa miti kan Itoophiyaati. Itoophiyaa bichaa miti injineera ta'a. Saatalaayitii irra borba'uu danda'a. Ka addunyaa ta'a. Kanaafidha. Haa ta'u akkasii bal'ifnee yaaduuf caasaa mootummaa waliin gochuu qabna sadarkaa sanitti garuu waan nurraa ka'etu san ta'uu danda'a. Sallee fuuldura ammoo abbootiin keenya kana caalaa gochuu qabani. Namallee ni qabna. Nama gurguddaa akka Amadii akka Walalaa namoota gurguddaa jajjabaa akkasii qabna sadarkaa Finfinneettis godhuu kan danda'an. Kanaaf numee nurraa haa baratanii kuwwan illee nurraa haa baratu kan jennu sagantaa kana jalqabne jechuudha. Walumaa galatti yoo kana jalqabu waan naannummaan goone sun taan waan xiqqoo tan hamileessinee mucaan kunillee akka nama qabaa fira qabaa akka jedhu maatiin isaatis ammoo kan nullee kaleessa sanbee karra nu beekuu danda'anis akka boru ammoo nama biraallee akkas geggeessuun dhaloonni ammoo duuba jiru kunillee wal qabuu qabna tokkummaan keenya jaalalti keenya jiraachuu qaba wal jajjabeessuu qabna ijoollee teenya tabaadaa sadarkaa adda addaa barataa miti daldala miti qotee bulaa irratti rakkoo hawaasni keenya qabu gara hundaanuu waan dandeenyu humna qabnuun wal jabeessuu qabna ka jedhu ergaa tana dabarsuudhaaf waan kana ka goone jechuudha. Kanaaf nuti akka nama keenyaatitti akka gosa keenyaatitti hojii baay'ee hojjenneera. Hojiin baay'een sirna gadaa Oromoon nu dabarsite aadaa duudhaa uummata Oromoo irraa arganne seeraa feera gadaa keenyaatiin mandoo sikkootiin hojii baay'ee hojjetaati jira. Rakkoo baay'ees nu qunnameera. Rakkoo baay'ee sanis gadaa waliin Arsii waliin Oromoo wajjin baanee as geenneeti jira. Kanaaf warra nu yoo san nu qarqaaraa turtan Arsii wajjin gadaa wajjin mandoo sikkoo wajjin hojii baay'ee nu qarqaaraa turtan har'as keessa argaman. Wanni guyyaa adda isa taasisu adda walgeenne injifannoon milkaa'inni kun sadarkaa waan qabuuf milkaa'inni hunduu milkaa'inna darajaa isaatti milkaa'inna mataa isaa qaba. Milkaa'inni kun
milkaa'in adda ta'e bu'aa adda ta'e qabxii olaanaa akka biyyaatti akka Itoophiyaatti sadarkaa kanatti laallamu sadarkaa lammaffaa irratti laallamu tokkoffallee lammaffallee anaaf kana daa'imni kun biyyuma keenya san keessaa bahee as gahuun isaa injifannoo guddaa waan ta'eef xiyyeeffannaa akkasiititu waliin nu qabe. Injifannoon akkasii sun ka isaa qofaa miti ka maatii isaa qofaa miti kenna mara nurra darbee amma injifannoon kun injifannoo Oromiyaa injifannoo Itoophiyaa bu'aa fi qabxii akka Itoophiyaan ittiin beekamtu waan ta'eef namni yoo fiigee tokkoffaa boomaratu ka'ee bara harkadha miti Hayilee Daraartuu maal jennee harka dhuufnu kun fiiganii innaa tokkoffaa baan nama kenna jenne innillee amma akka qe'ee isaatiif ofii qofa dhuuntaan dura ofii ifaajabbaan namni ufumaa dalagata dalagaan isaa sun ammoo hunda caalee gaafa dhufu ammoo nama addunyaa ta'e waan nama addunyaa kana rabbi si godheef ammallee baga gammadde kanatu waliin nu qabee gabaa irratti barbaada. Ora butuh kana kopi segera be engasani butuh kana ulira ihati dan butuh lagi sanata dan detin butuh lagi sanata kopi ulira kagamachu sini hata kawalin kopi san kawal gamachu ilmail monte sana gamachu pindah kana kajini kena kajini ra ajam Kaya gamaju macam ni ada budak dah ini macam ni nanti aku pakai kakak akan ini berapa sih ada tidak akan ada bicara nanti Amma aga biranuun dhufe kun illee deebi'ee cimee biranuun aga dhufe cimee jiraami riqichi kun akka fooyyeen nama hin baasu inni ammoo kan namni utaaluu dadhabe kan namni gariin yeroo mukallee riqichallee kaan irraa jedhanillee achirraa kukkufaa dadhabe inni suutuma tarkaanfatee dhufe baga ammallee riqicha akkasin rabbi kan fuuldura kee dhufullee haala salphaadhaan tarkaanfatee nama darbu rabbi si haa godhu. Kana amma haalaaf abbaan qe'ee isaaniititti asiin gahanii jirani riqicha guddaa san ce'ee amma sadarkaa yuunivarsiitii barnoota olaanuu gala kana booda nullee adaraa isinirraa fuune isin gargaarre isin cinaa dhaabbanne ummanni kun amma nama kana bu'aa isaa hin hordofaa jechuudha. Akka nama biraa yuunivarsiitii galee namni callisoo beete hin hordofa eessa ga'e maal ka ta'e hin iyyaafanna nutis akka maatii mucaa kanaatti hojii isaa itti barnoota isaa itti illee duukaa buune milkaa'ina kanaa olitti akka ce'umsa gargaarra jabaadhu isaan jechuu barbaade. Lammaffaa mana barnootaa bultii addaa inni keessa barate baay'ee galateeffachuu barbaade. Manneen barnootaa kumaataman lakkaa'amutu jira ka bultii addaallee baay'eetu jira. Garuu daa'ima kana haadha abbaan irraa fuudhanii achi qabanii guddisanii nyaachisanii obaasanii barsiisanii bu'aa kanaan kagee barsiisaan achi jiru hojjetaan achi keessa isaan gargaaru warra galataati jechuudha. Ifaajee isaaniitu ifaajee abbaa sanii wal dabalamee as ga'e manneen barnootaa saniiti barsiisota achi keessatti illee mucaa kana asiin ga'anii qabxii akkanaatti akka Itoophiyaatti wanni godhan isaan illee manneen barnootaa sanis galateeffachuu barbaada. Waa'ee mucaa kanaa kanuma haasaa gara fuulduraa
ifaajee guddaas eegaa hojii guddaas eegaa kanas duuba jirraas cinaa jirraa jabaadhu jechuu barbaada. Lammaffaa sudah kaman ni mubarak bin muhakam den war kaman ni mubarak bin muhakam kai tafa ka to rabbul ke sahaba imara ke sahaba asaba tani sudah kami hati ke rabbul hafu hati ke rabbul hafu ilmu adnan jal rabbul muhakam ka kana fa ka to ba mana mana rabbul muhakam ya hada murad rabbul muhakam mana mana ba haga mana war khalili bara khalili bara hamle ke rabbul hafu rabbul muhakam ilma ke tamu de rabbul hafu kana jenne kana rabbul muhakam ربنا المهاجر وبالله السلام عليكم ورحمة الله